galatoomaa jenna kan keessaa bulchiinsonni akkasuma baabaan amata dabreerraa jala deemuu jira arraan tana kan wayyamanii as dhufan yeroon qaban Programma hedduu tokko haqanii kaboru sa'aalama finfinneerraa baay'ilama qaban sammalee programmoonni hedduun hajiru dhiisanii asin nu argamanii jiranii mee isaanii familiin akkam fakkaati hay hamilee aga kana moo maal taatan boo hedduun galatoomaa yeroo sagantaa tana akka barattoota muslima Itoophiyaatti yeroo jalqabaatiif 1960moota keessa erga yuunivarsiitiin hundaa'utee booda barattoonni muslimaa kanii fi yuunivarsiitii baratan kan raari irratti konferansii qopheessan isin barattoota odaa bultuqan Allahu akbar qaama seenaa kanaa anis tahee isinis ta'uu kiyyaaf hedduun galatooma san durammoo yeroon dura waan kana yaada baabarra fidu maal naan jee aboo barataan qarshii sediilleen qabu miskiina anaatu akka takka ispoonsara taajee isaatu ispoonsara ta'e waan kanaa gata qaamni birootilleen ka sagantaa tana milkeessuuf dadhabdan hundi hedduun galatoomaa irra deebi'aa isumaa familii fi kanna itti aansuudhaan mata dureen sagantaa tanaa yookaan konferansii tanaa dhaloota iftee jaa nuti akka nabii keenya hadiisa keessan nuu himanitti sallallahu alaihi wasallam dhalli namaa hundi namni dhalatu hundi islaamummaa irratti dhalata haadhaa fi abbaa isaatu ergasii yookaan yahudaa isa godhe yookaan nasaaraa isa godhe yookaan majuusaa yookaan nama amantii biroo hordofu godha malee namayyuu islaamummaa irratti dhalata nuti akka muslimatti wanni amannu iftahuu jechuun gara fitraa deebi'uudha iftahuu jechuun muslima ta'uudha malee waan amma miidiyaa irratti deemu kan dhaloota gara shirkii oofan kanaan miti akkam jettan warra qaama maqaa iftahuutiin hawaasa irratti dalagee hawaasa gara shirkii oofuutiin waa lama qofa jenna abdii muraa dhaloonni kun ayyaanotaa fi amalootaa fi akkasuma gara shirkiitti deebi'u dhaloota kanarraa abdii muraa jennaan akkam jettan dhaloonni kun dhaloota kufaatii bara 1492 muslimoota garnaaxa irratti mudate san utubee gara injifannoo deebi'u malee dhaloota shirkiitti deebi'u miti akkam jettan dhaloonni kun dhaloota kufaatii Imaam Ahmad 1543 waynaa dagaarra mudate san gara injifannoo jijjiiree muslimoota mataa ol qabachiisu malee dhaloota shirkii gad deebi'u miti akkam jettan takka manguddoon haa teessu barataan hundi lafa ol haa harka wal qabadhaa bakka jirtanitti waan takka jala sarartanii akka hubattaniin fedha Itoophiyaa haarawa ijaaramaa jirtu keessatti amata 10 booda yeroon ta'eeti baga yeroo saniif har'a qophaa'ute baga yeroo saniif barataa 6,000 olii wajji kaafetti wal dhiibaa deemtee biddeena ijaallaaluu nama sodaachisu san baga nyaatti baga yeroo san milkeessuu jecha mana 5 basoostii keessa nama 6 galte baga jiraatte naaf baga yeroo sanin milkeessee bishaanii shaawara fudhachuu yoo beete Aboo Ahmad bootaan haqa binaatutti aana jattee hiraar kana hundarra dabartee baga arra dhaqqabde dhaloonni haarawniyaati manguddootas haa ta'u dhaloonni nu duraa du'aani nu keessaa deemuuf ta'a ammaan nama farrisaan jiru immoo geeteetii si himuun jiru Itoophiyaa haarawa ijaaramaa jirtu keessatti amata 15 as deemu keessatti yeroon ta'e ati qaamni barate ati namni ija lamaan arku ijji takka ta'amantiiti takka immoo akkaadaamiiti ati xayyaarri gooflaa lamaan bararu baga guyyaa sanii farranaa qophaa'ute akkam jettan watakka yaadinaa mana barumsaa keessatti yeroo hedduu himama isini dardarri dhaloota haarawaa maal jaamee himamaami wanni sun dhugaa walii galu jira unoo garre isini warri as gubba seenaa dalag isini warri xurree saaqe barattoota yuunivarsiitii 43 ta Itoophiyaa jirtu keessatti yeroo jalqabaatiif xurree saayitee konferansii islaamaa guddoo tana ati ka qopheesse boru ati bulchaan godinaa ati karoga hundaan muslima tajaajilee olaantummaa kalee deebisuu deemu akkam jettan jara keessa
akkasi akkuma yeroo hunda jennu islaamummaan walna wajjija islaamummaan wiliidha roga cufaan dagaa guftees hedduun galatooma shukran salaam alaykum.